Afaan Oromoo afaanota gaafa Afrikaatti bal'inaan dubbataman keessaa isa tokko yoo ta'u, afaan Kiswahilii fi Hawusaatti aansee sadarkaa sadaffaa irratti kan argamudha. Qabsoo siyaasa Oromoo keessattis dubbiin afaan Oromoo dhimmoota akka ijootti kan keessaa isa tokkodha. Artistii beekamaan Oromoo Alii Birraas afaan Oromoo hundee Oromummaa jechuun hidhata cimaa afaan Oromoon jiruu fi jireenya Oromoo waliin qabu akkasiin weellisee ture. Mootummaa Federaalawaa Itoophiyaa bara 1995 afaanonni hunduu fudhatamu walqixa qabaachuu tume kaa'eera. Heera Itoophiyaa bara 1995 keeyyata 5 muraa 2 fi 3 jalatti afaan hojii mootummaa federaalaa afaan Amaaraati jechuun kan kaa'e yommuu ta'u, naannoleen immoo afaan hojii mataa isaanii murteeffachuu kan danda'an ta'uu kaa'eera. Ganna 5 dura bara 2020 akka warra Awurooppaatti ammoo imaammanni afaanii afaanota Itoophiyaa 4 afaan hojii dabalataa mootummaa federaalaa taasisuuf ministeera aadaa fi ispoortiitiin baheera. Afaan Oromoo kan uummata dubbatu guddaa qabus afaanota kanneen keessaa tokko ta'ulleen hamma yoonatti garuu hojiirra hin oolle. Maaltu danqe laata? Hayyoonni afaanii dhimma kanarratti qorannoo taasisan imaammatichi akkasuma maqaadhaaf calliseedhuma kana goonirra jechuudhaaf malee silmaayyuu garaarraa miti jechuun ni kumatu. Ofii sababoonni ijoon hojiirra oolmaa imaammata afaanii Itoophiyaa danqan maal faayidaata? Qorattoonni fi hayyoonni seeraa maal jedhan? Qorannaan hayyoota afaanii yuunivarsiitii Jimmaa sadiin mata duree The New Ethiopian Language Policy and its Limiting Factor of Implementation jedhu The Case of Afaan Oromoo as one of Federal Working Languages in Ethiopia jedhuun taasifame immoo sababoota ijoo hojiirra oolmaa imaammata kanaa danqan adda baasuun yaada furmaatas kaa'eera. Imaammanni afaanii bara 2020 waggaa 5 irraa bahee haaluma amma jiruun jira. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa gochuurraa wanti boodatti harkisu maali laata? Imaammanni afaanii biyyattii waggaa 5 kana bahe afaanota daangaa Itoophiyaa ce'anii dubbataman walitti hidhaminsa dinagdee siyaasa fi nageenya gaafa Afrikaatiif gumaachuu danda'u jedhamanii afaanota yaadaman afaan Oromoo, afaan Tigree, afaan Somaalii fi afaan Affaaridha jechuun yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisaa fi qorataan afaan Oromoo Alamaayyoo Fallaqaa ni kaasu. Isaan kunneen Itoophiyaan alattis afaanota dubbatamanidha. Kanaafiyyuu dhimmoota gaanfa Afrikaa fi Itoophiyaa keessa jiraniif bu'uura jedhamee amanameetu labsicha keessatti kan kaa'amedha. Namoonni hedduun akka kaasanitti imaammanni kun mallattoodha yookaan simboolidha. Akkasuma maqaadhaaf calliseedhuma kana goonirra jechuudhaaf malee silmayyuu garaarraa miti. Hojii itti hiikuudhaaf kutannoon jiru rakkisaadha jechuun hayyuun kun ni eeru. Osoo heerri mootummaa hin fooyya'in imaammata qopheessuun maaf barbaachise laata? Waajjiraaleen mootummaa dhimmichi isaan ilaallatu ministeerri aadaa fi ispoortii, aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasuma caffee Oromiyaa fi kanneen biroo hojiirra oolmaa isaa maaltu danqe kan jedhu qorannoo kana keessatti yaada isaanii hirmaachisuu yaalarra jedhu hayyuun afaanii kuni. Heerri mootummaa ofuma isaatiin gaafatamu afaan Itoophiyaa hundumtuu walqixa jedhee keeyyata 5ffaa irratti kaa'a. Afaan Amaaraa immoo afaan mootummaa federaalaati. Naannoleen afaan hojii mataa isaanii murteeffachuu danda'u jedha. Heera mootummaa kanarratti afaan tokkichatu taa'e jechuudha. Innis afaan Amaaraa. Kanaaf imaammata afaanii kana hojii itti hiikuudhaaf afaanonni biroo dabalataa heera mootummaa keessatti akka hammatamaniif irra deebi'amee fooyya'uu qaba. Kanaaf heerri mootummaa danqaa tokkodha. Labsichumti mataa isaatiin iyyuu danqaadha. Labsiin tokko ofuma isaa asii ol deebi'ee heera mootummaa akka fooyya'u akka jijjiiramuuf yaada kennuu danda'a jechuun imaammaticha irratti gaaffii kaasu. Labsiin heera mootummaa irraa ba'a malee labsiin asii ol heera mootummaaf yaada dhiyeessu yookaan reekomendiin godhu. Kanaaf silmayyuu wanti wal jala daddarbe jira jechuudha jechuun adeemsa qeequ.
Kanaaf dhaabbileen mootummaa federaalaa jiran kana raawwachiisuu danda'an waa tokko qopheessan labsii baasan kanaan hojiirra oolchuudhaaf dhama'utu irra jira jedhu. Sadarkaa mootummaa naannoottis sadarkaa federaalattis dhaabbileen mootummaa jiran xiyyeeffannoo kennanii hojiirra oolmaa isaatti socho'uu irratti hanqinni jira jechuunis hanqina jiru dabaluun ibsu. Gaaffiin uummata Oromoo yeroo dheeraa ture deebii akka argatu kan gochuu qabu eenyu laata? Kaan isaanii mootummaa naannoo Oromiyaati jedhu. Qorannoon deeggarsa yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Qorannoo Oromoo yuunivarsiitichaatiin gaggeeffame kun akka yaada furmaataatti inni jalqabaa dhimmuudha jedha. Dabaluunis dhimma afaan Oromoo gara afaan hojii federaalatti guddisanii uummanni Oromoo waan fayyadamuu qabu akka fayyadamuuf gaaffiin uummata Oromoo yeroo dheeraa ture deebii akka argatu kan gochuu qabu mootummaa Oromiyaati. Mootummaan Oromiyaa dhimma afaan Oromoo dhimma kooti jedhee hojiirra oolmaa isaatiif mootummaa federaalaa duukaa cimee milkeessuu danda'u qaba jechuun gorsa kennu. Hordoftoota keenya waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha odeeffannoo dabalataa waqtaa fi haqa qabeessaaf YouTube keenya subscribe, like, share gochuun hin dagatiin dhaamsa keenya horaa bulaa deebana.